Kanatu siif mala hattuu maallaqa tokkorraa nyaattee tokkoon fuutuu. Oh my god, oh my god. Erga waraabessi darbee sareen duuttee Oromoon. Nagaa waaqessiniif hawaayi hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti. Ana miti garuu kan suuraa kana gadi galagalche dursaatii hubadhaa ana miti. Ani akkasuman arge jechuudha akkasuman arge yeroo darbe ani dhiironni tokko surprise nama godhu siniin jedheen ture jechuudha. Dhiironni tokko dhugaa dubbachuu fi anuma isaan haadha manaa tokko qabanii tokko surprise godhanii Facebook irra laxxafanii waliin arginu. Nuti surprise waliin taana. Haati manaa isheen oljinaarri isheen duras surprise taati nu waliini. Maal jechuudha warra akkasii maal ta'a yoo of qusattanii onnee namaaf yoo of eeggattanii sobarraa yoo fagaattanii isiniin jedheen ture. Lakki ittuma caallaa ittuma fuufnaa qabsoon ittuma fuufa jettanii ammas kuna nutti asuma guuraa jirtu. Maal jechuudha gaa? Dhugaa nammachaa warra abbaa suura kanaa yoo na argitan dhiifama ani gadiin galgashine suura keessan. Iddaan seeni warra jara gadi galagalee walla war fuudha caalaayyuu shamarran keenyaafan ergaa dabarsuu dhufe jechuudha. Shamarran keenyaafan ergaa dabarsuufe warra dursa waan lama kisaaree jechuudha. Tokkoffaa jaalalli maallaqa irratti hundaa'u nama tokko jaallachuun inuma jira. Kuni qooda waaqayyoo irraa unuuf uumamedha jechuudha. Garuu addunyaa kanarratti namni wal jaallatee wal argatu persentii 100 keessaa persentii 10 hin caaltu kan jaallatee wal argatu. Inni kaan immoo uumama waaqayyootu walitti qabee otoo tokko jaallatu isa tokko fuudhuu danda'a. Otoo ishee tokko jaallatu ka biraatti heerumuu danda'a jechuudha. Sinii galee carraa waaqayyo uumeefi. Garuu jaalala keessatti namni waa baay'ee waliin dabarsa. Garuu haa ta'u malee keessumaa shamarran keenya fageenya irra yeroo jirtan jechuudha. Nama tokko gaafa jaallattanii jechuudha. Jala murtanii namni suni qabeenya keessaniif akka deemuuf si waliin jaalala dhugaaf akka deemu jalqaba amansiisuu qabdu. Amma fakkeenyaaf nuti jalqaba yeroo gaafa biyya Arabaa kanaa dhufnu jalqabuma gaafa jalqabaa jechuudha. Araboota wajjin amalan taane tokko yoo amaleeffanne fakkeenyaaf sirriitti hojii hojjetu haa jennu yookaan immoo bifa isaa nu ajajanii tole jenna haa jennu. Mucaan kun gaariidha dhanii fudhatu. Gaafa afaan baraa amala baraa adeemnu akka duraa sanatti imminee hojjechuu jara sanaafis immoo ishi jennee waan hunda fudhachuu dhiisaa dhufna. Amala keenya isa sirrii mul'isaa dhufna jechuudha. Yeroo kana Araboonni maal jedhu isheen akka duraa hojjechuu diddee ka jedhanitu jiru. Jaalallis akkasuma jechuudha. Gaafa nama tokko wajjiniin jaalalatti galtan jechuudha. Jalqabuma waan hunda fixiina. Dura istirii nama sanaa bara amala nama sanaa namni gaafa wal jaallatu miira onnee walii ibsuu danda'a jalqaba. Garuu amala isa sirrii gaafa aarii namni sun na jajjabeessamoo na dhiisee deemamoo gaafa rakkinaa waliin dhaabbatamoo na gargaara jettanii isin kan bara adeemtan yoomidha deemsa keessa jechuudha. Maaliif har'uma kana wal barree har'uma kana bakka miira guddaa keessa gallee qabeenya inni qabu natti mee anis qabeenya hin qabu isatti mee rakkoo sanatti mee lakkan kana sin gargaara an kana sin danda'a rakkoo kana keessaa si baasatte himmatti gabbartuuf hin qabdu himmattis immoo otoo eenyummaa isa sirriin bariin eenyummaa keessa sirrii fi qabeenya keessa sirrii namatti himtuuf hin qabdu. Kanaaf shamarran keenya gaafuma inni ufee bareedduu koosiniin jedheema haaluma miira sirrii isinitti ibseeni yoonni rakkate dhugaa waaqayyooti miti. Namni tokko gaafa rakkate ilma beekama la rakkinni. Gaafa gargaartu akka namummaa tokkootitti waanuma sirraa eegamu akka namummaa tokkootitti gargaari malee dhimmatti qabeenya kee hunda gaditti guurtee gaafa rakkina isaa keessaa ba'e akka inni galagalee sin ilaalle of hin goosisin.
Kanaaf obboloota koo jaallatamoo keessumaa shamarran keenya nuti uumamumaan jechuudha. Uumamumaan shamarran gurraan dhageessi dhiirri ijaan jedhu mitiiree miira jaalalaa keessatti gara laafummaa qabna jechuudha. Gara laafummaa qabna nuti warri shamarranii kun. Garuu gara laafinnatiin keenya aqee boolla nu buusa jechuudha. Ija keenya banachuu qabna bakka. Jaalalli haalaan hin hundaa'u. Keessumaa immoo jechuudha. Namni fageenya irra taa'ee ufee dirqama harkaan nurraa fudhatu hin jiru. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Dirqama qee buukii keenya irraati fudhachuu hin danda'u namni sun. Ufee mana madaamii kanarratti dhufee shaanxaa keenya banee fudhachuu hin danda'u namni sun. Yoo nuti harka keenyaan buukii nama sanarra galchine qofaa. Isinii galee miti jalqabumaayyuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechuudha. Namuma si jaallatuuf sin jaallanneeyyuu waa xiqqoo irratti adda baafatta. Yoonni waan akkasii na gargaarii akkastuu na rakkisee jira. Yoonni siin jedhe yoo gargaaruu dandeessa ta'e hundan gargaariin muraasa gargaari. Yookaan immoo anoo hin qabu jedhiitu waan namni sun siin jedhu adda baafadhume. Namni kuni gaafa rakkate ati yoo gargaaruu dhiiste afaanumaan yaadaan isa jajjabeessite uguma jaalala kee waliin si faana fufaa jiramoo atoo guyyaa akkasiyyuu na gargaaruu diddee je'eetu si himata. Isa kanayyuu adda baafachuu dandeessu baay'een keessan jechuudha. Kanaaf jalqabuma jalqabaa jechuudha. Waa xiqqooti waa guddaa dhabuurra eenyummaa nama sanaa sirriitti bara. Gaafa namni suni jireenya keenya keessa lixee aramee jechuudha. Qotee meesee immoo gaafa bajji baasee irratti firii facaafachuuf kan biraa qopheeffatu gaafa sana jechaadha. Nuti as deebinee waa meeqatti lapheen nu cabaa jechuudha. Kuni eenyurraa ka'e harkuma keenyarraa ka'e jechuudha. Isinii galee miti harkuma keenyarraa ka'a. Kufaatiinis darbuunis hundumtuu harka keenya keessa jira. Kanaaf ija keessan banaa shamarroonni keenya. Gaafa erga sirratti fuudhee maasaa gadi baaftee laxxafta. Tokkoffaa maqaa kee, lammaffaa maatii kee, sadaffaa qabeenya kee abdeetta. Kana boodallee jechuudha. Waa meeqaan qilleensa of naqxee jechuudha. Kanaafuu achumatti obsii ciniinnadhuuti dogoggora kee duraarraa baradhuuti isa fuula duraatti jabaadhu malee haala kanaatiin suura gadi galabbaxxeef birriin keessi hin deebu onneen kenne cabeessiif hin deebu kalaas akka dhadhaa ibidda buuteeti jechuudha. Kanaaf shamarran keenya ija banadha. Ammoo dhugaa waaqayyo oduumti akkasii amma bitaatii isin cufne moo qooyi amma yoomiitti akkasuma odeeffamaafa wanta akkasii kun. Yeroo amma faashina ta'eera jechuudha. Dhiironni sapiraasii gochuun amma walumaa galatti baay'een dhiirota warra nagaachaan jiran. Dhiironni tokko dhugaan sinitti hima. Dhiironni tokko jechuudha. Shamarran biyya Arabaa akka qarshii baankii keessaa fuudhatee ishee biyya jireenyatti jiraatutti akkasitti waan akkasii fudhatu wayii faannatti fakkaata. Asii ishee kana nansi fuudhadhee qabeenya isaa jireenya isaa jijjiirrata. Ishee tokko immoo harka dhiqatee luka dhiqachiisee beellootti uffisee itti galchamaa jechuudha. Kun cubbuun sodaattanii dhugaa cubbuun sodaattanii otumaan fe'ete immoo shamarran tokko sin jaallatte yoo qabeenya ishee isinitti ergiteyyuu jaalala nama sanaa fixattanii jirtu yoo ta'e warri dhiiraa dhaggeeffadhaa isiniinis. Yoo jaalala shamarra sanaa hin barbaanne yoo ta'e jechuudha cubbuu akka isinitti ta'e sammuun keessanuu hin beeka. Dhugaa waaqayyooti miti. Dhiirri tokko qabeenya shamarran biraa yoo fuudheyyuu ila keessi isaa hin isa ceephaa. Kanaaf uumama kee sodaadhuuti boruyyuu ishee fuute wajjin nagaatti akka jiraattuuf boru ijoolleen kee guddatanii akka iddoo gaarii sii gaaniif maal goota beektaa dafqashee ofirraa deebisitu yaa obboleettii koo na jaallatteetta maallaqa kee naa laatteetta naga'aa hoodhu fudhadhii itti deebisitan biraa fuudhi. Akkasitti cubbuu sin qabdu isheen kunis uftee gadi sin galagalchitu birrii konaa deebisatteeyyuu akka obboleessaatti deebistee si jaallattis si galateeffattis jechuudha. Malee amma waraana addunyaa walitti hin baniina dhugaa dubbachuuf. Walumaa galatti shamarran keenya of eeggannoo godhadhaa.
tokkoffaa shamarran biyya keessaas immoo abaluuf abaluu wal jaallatu qabeenya akkasii waliin qabaatu jechuu gaafa dhagaan itti hirkatanii nama sana harka keessa galchachuu barbaadu. Dhiira miira guyyaa tokkoon qabeenya hunda akka inni dhabu taasisuu dandeessi. Isinii galee miti. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Erga miidhamtanii immoo deebistanii qilleensa of hin galchina. Deebistanii maqaa keessan hin xureessina. Deebistanii maatiin akka icciitii keessan baran aarii gaafa galtan maqaan akka isin badullee of hin godhiina jechuudha. Icciitii keessan dhoksaa keessa waaqayyootti gataate dhiisa. Namni gaafa miidhame waaqayyoo isa kiisuu danda'a. Isinii galee miti. Nama sanatti gadditanii laphee cabsitanii suura galgala baxxanii maqaa baballeessitanii tokkoffaallee waaqayyollee akkasinitti gaddu gootu jechuudha. Miidhama keessanillee nama biraas waaqayyo biraas furmaatan argatu. Kanaaf nama onneensa cabe tokko waaqayyo isa kiisuu danda'a. Nama isa jaallatu tokko laachuufii danda'a. Kanaaf haala kanaatiin sodaa baraas uumaa keessanis sodaadha. Gaa'ellis kabaja akka ta'e birriitiin akka hin jijjiiramnes beeka. Haala kanaatiin waaqayyo hunduma keessan haa gargaaru. Iji keessan banamaa ta'u, gurri keessan banamaa ta'u jechuudha. Jabaadha dhugaa. Dhiironni tokko tokko hammuma harkuma of nama geessifatanitti waa baay'ee dubbatu. Booda garuu akka gaafa harka biran ga'iin sanaa siif hin ta'an. Yeroo kanammoo jechuudha. Carraa nuti qabnu shamarran keenya amma singilummaa kanatti iji keenyaaf gurri keenya gaafa banamu of jijjiirre jennaan ofii keenya jechuudha. Ofii keenya gadi of qabne wanta bu'aanuuf buusu tokko godhanne jennaan jechuudha. Boru abbaan manaa keenya harkatti nu baata jechuudha. Isinii galee miti. Aaboon hundumtuu harka keessan jira. Of cabsuufis of fayyisuufis jechuudha. Kanaafuu isa namni isiniin jedhe otoo hin taane isa ilaalchi namaa isheen akkasii amala akkasiiti abbaa manaan qabdu hiriyyaan qabdu minamisiin jechuu danda'a namni isa kana miti. Isa sammuun kee jedhu hojjedhu of agarsiisa. Ati har'a nama jabduu taate jennaan ati har'a nama hojjetee iddoo kaayyoo kee ga'u taatennaan boru tokko harka qabeessi ungatee si fudhata. Isa kanatti amanaa malee ishee uftee chaataarraa caallumattee halkan nama biluktee boru as sabiraas nama gootutti sammuun keessanii hin hidhamiina baqqaa kalaas. Manna yaada koo kanarraati waa baay'ee hubattee dhabdii qaba. Kanaafiyyuu baay'een keenya asiin nageenya asiin hangalaasna. Kanaaf jabaadha dammaqoodaa of bara kalaas of bara amma yoomitti odeeffamaaf wanta akkasii.